shabakatu nu baafachiise shabakatu dhaabatee saniif dhiifama qeerroo koo dhiifama qeerroo Cabsitaan macabsitanii Nalina Nizabaan Nawalina Nizabaan Nawachina Nizabaan Naratana Nizabaan Tutum Sarbina Aduate Abang Batukai Sitani Ashama deebinee jira dhiifama shabakatu nu baafachiise shabakatu na baafachiise sababa kanaaf isinirraa baduu danda'ee nin jechuudhaafi haaluma kanaafi warroonni qaraa seentanii wal wajjin jirru deebi'aati wajjumaan mari'annaa itti deebi'aa isiniin jechuu barbaadeeti.
Illee ijoollee tan argartanii mucaan amma reefii xana kun achirraa hasaara inni beektani. Amma reefii tana dhagayaa jirtanii jecha isaa. Maaliif waan inni qabu waan inni dalagate poolisoonni irraa fudhatanii mana hidhaatti waan ol darbaniif namoonni mucaa kana beektanu akka Harargee ta'e ni dubbata. Ati Harargeedhaan bayaan in dubbatu nyaaraannaan haasa abbaa nama biraa moo abbaa fedhan dubbisu xiqqoo sina wajjiniin hin odeessa. Kanaaf namoonni argitan as keessatti hin dubbatu fayyaa dhabee jira kunooti bayaan kunoo isa kana akka kanatti qaamni isaallee dhumee rakkoo hamaadhaaf uummanni keenya saaxilamaa jira. Amma namni kun akka itti galu hin qabu. Waraqaa of hirkaa gatuudhaaf harkatti eegama. Namni yoo waraqaa hin qabne eessaan gala bakka itti galu qabu jechuudha. Kanaaf mucaan kun isa kana namoonni beektanu namni kun bakka akkasiiti jedhaatii ijoolleen Harargee ni jiru. Ijoolleen Oromoo hundinuu ni jiru. Namni ganda isaa beekanu hin jiranu. Waan akkasii keessa jirra. Kan immoo baatamee mana fincaanii dhaquu fi bakka adda addaatti namni baatee sochoosu lakkoofsan qabu. Namni rafee jira waan ta'eef. Asumaan namni kun maqaa isaa bayaan eenyu akka ta'e hin dubbatu. Yeroo tokko waan akka destii kana caccabaa yoo arge akka marii godhee oofa basmaa isa jarri nama gochisiisan balaaxaa kanarratti bassama. Kanaafuu obboleewwan keenya du'aa isinuuf kadhataa. Rakkoon nuti keessa jirru rakkoo ulfaataadha. Rakkoo nama yaaddessuudha. Viidiyoo kana namuu sa'aatiin kun sa'aatii darbaadha. Nuuf sheer godhaatii hundi keessan sheer nuuf godhaatii rabbiinis nuuf kadhadhaa. Namni tokko rakkachuu hin filatu garuu rakkinni dirqamaa abbaa fedhetti dhufa waan ta'eef kana asumaanii xumurree gara ijoollee warra kaanittis hin tarkaanfachiifna. Nama kana as keessatti maraatee jira. Abbaa fedheen hin dubbatu xiqqoo si'anatitti dhiyaata. Anaan waan jedhu nyaaraannaan dubbata. Kilimaan biraa tokko hin jiru. Kanaatiif gama kanatti yeroo deebinu an ergan qabame guyyaa 11 fixeera. Wallaahi afaan qabadha kusaa hidhi. An ergan qabame guyyaa 10 fixeera. Guyyaa 11 jechuudha. Guyyaa tokko firaashii dhiisiitii kaartoonii tokko irra ciisee hin beeku cinaachi koo maal malee ilaalaa balaaxaa sana bakka mucaan dhukkubsatu ciisu sun. Isin dhageessaa jiraame jechi ijoolleen tun jedhaa jirtu isin dhageessaame mee yaada irratti kennaati ijoollee tana bira haa dhaabannu osoo gama mallaqaatiinis hin ta'ini osoo yookiin gargaarsa biroo hin ta'ini gargaarsi lammummaadha akkaataa miidiyoonni gargaraa isaan kana qarqaaranii akka horiitti daradaramanii amma xariiqa karjii irra jiran jechuudha mana hidhaa keessa amma ammaatan. Sadii keessaa tokkodha. 32 miidiyoonni gurguddaan miidiyaan hawaasaa miidiyaan dhuunfaa waan kana irratti nuuf hojjedha. Imbaasiin tokko hanga ammaa dhufee nu ilaale hin jiru. Namni tokko namni nu arge tokko hin jiru. Yoo mul'adhee kaameraan sodaadha waan ta'eef bilbila kana nurkaa fuuchuu danda'u dhokfamee galee ila akkasitti jira ilmaan Oromoo. Kan immoo nu bira jiru kilaasiin 33 ta'ee tokko hanga 500 olii namni akkasitti jira jechuudha. Nyaata yoo taate kubsii tokko fidanii hanqaaquu yookaan killee tokko namni lama addaan caffatee ittiin nyaata. Abbaan an akka kootti nan dhukkuba jechuudha. Akka kootti nama dhukkubsatudha. Garuu rakkoon ijoollee kanaa
dirqama nu yaachisuu qaba. Miidiyoonni gurguddaan miidiyaan maqaa Oromoo dhaatan hatta hanga nama dhuunfaa ka barreessuu dandeessan nuuf barreessaa, ka dubbisuu dandeessan, kan immoo hin dandeenye sheer godhaa wal biraan nuuf gaha. Rakkoon nuti keessa jirru haalaan ulfaata. Hangaafan qabamu qullaan qabame hanga har'aa huccuu ofirraa baasee hin miiccanne maaliif namni qullaa dhaabbatee hin miiccatu qamaa jaadhumaan ta'a. Xiqqoo sisissika. Bayaaniin akkana qaba. Kanaafuu obboleewwan keenya warri ammaaf ala jirtan rakkoo kana bayaan akkana gori na dhagaa qoyyaa akkana gori taay bayaan taay okay taayira. Kanaafuu namoonni ammumti online irra jirtan kun mee waan kana nuuf dubbadhaati. Mana hidhaa kana akkasittis ummanni hedduudha. Kaameeraa bira akka itti walitti agarsiifnutu hin jiru. Wanni nuti alaa dhageenyuu fi wanni asii tataan nu hinaati fardaaf lafa jechuudha. Akkitti dhageenyu qoosaa fakkaata. Garuu an akka nama tokkootti eeganas galee guyyaa tokko saamunaan tokko hin jiru. Huccuu ofirraa jijjiirranneen beeku. Warri kun qarshii takka sirkatti arginaan poolisiin ol sin galchan. An akka nama tokkootti qarshii 3,000 qaba gaafan qabamu 100 naaf dhiisanii fudhatan jechuudha. Qarshii 2,800 waan akkasiin harkaa qaba. Riyaala 100 naaf dhiisanii. Ana qofa osoo hin taane. Taayi bayaan. Mucaan dhukkubsatii amma akkana of miicciiru kunis maallaqaa harkaa guuranii mataan isa baafate. Kanaaf uummata keenya galamaa jira maal ta'ee hin qabnu nu miidiyaarra. Akkuma kaleessa nuti uummata kanaaf iyyaa turre har'as ofii keenya immoo itti dabalamnee namni nuuf iyyuu hin jiru jechuudha. Kun amma mataan qabu akka barbaade jechuu danda'a. Yeroo fedhe nama rukuta, yeroo fedhe ijoollee irra deema. Dirqama namummaa wal danda'uudhaaf akkasitti jiraata uummanni kun. Garuu gara itti gorummoo hin qabu. Mana kana keessa shaanni tokko hin galu. Obboleessi keenya tokko qofti bilbila kana miila isaatti hidhatee ol nuuf galchee xiqqoosi karaa kanaan sagalee argan. Tarii kan nuyi walitti immoo rakkataa jiru akkamitti jira hin jiru. Manni kun imbaasiin akka nuuf qaqqabu kutaa 32 xariiqal karjiin keessatti nuti akkasitti jirra jechuudha. Balaataa kana argaa jirtuumi kanarra rafama jechuudha. Mana kana qofa keessa jechuudha. Mana kana qofa kilaasiidhuma nama 300 kilaasii kana keessatti namni naqamee jira jechuudha. Kanaaf Oromoo kiyya du'aa illee nuuf godhaa, Rabbiinis nuuf kadhadhaa, hanga danda'ametti nu gargaara. Kana keessa namni osoo maallaqa dhiisiiti wallaahi osoo argitanii tokkoon keessan ofirraa qabdan baastanii obboleewwan keessan kun yoo isaan gadhiifaman hin baastu. Riyaala 10-15 intinaa gochuu dhiisaati jechuudha. Amma as keessatti namni gaafa seenu fayyaan qabu, mataan isaa hin dalagu, nyaanni hin jiru, dhugaatiin hin jiru, bakki irribaa takkittiin hin jiru. Amma fakkeenyaaf ani na beektu eegasii jechuudha. Amma akkamittan jira guyyaa 10 ergan gahe. Har'a amaamaa kana ofitti maradheen surree kan ofirraa baasee miicca waan akkasii keessa jira obboleewwan keenya. Mee waliin dubbadhaati waa'ee keenya kanas dubbadhaati. Warri immoo bakkee taa'ee namoonni tokko qabamuu namaatti kan gammadu jira. Qabamuu namaatti kan gammadu jira. Rakkoon qabu. Warroonni nuuf gadditanis, warroonni nutti gammadanis galatoomaa kun rakkoon qabu. Ilmi namaa rakkoo walitti hin gammadu. Jaallanni osoo hin taane ija kaameraa keessa yoo ilaalu hin qaanfanna, hin sodaanna, hin dadhabna jechuudha. Anis akka Oromoo tokkootti nama Oromoof sagalee ta'aa tureedha. Ammallee ta'an jira. Hanga lubbuun koo jiraatutti illee inuman ta'a. Dhugaa Rabbiyan Oromoon kun as keessatti na laala jedhee yaadeen beeku akka kootti. Ammallee obboleessi kiyya tokkummaa humnaa ni beeytu as keessaa ba'uun hin danda'ama jedhan qarshii hedduu gaafata. Akka nu gargaartan waan kana irratti waa'ee kan kootiif tokkummaa dubbisaatii obboleessa keenya tokkummaa humnaa yookiin tokkummaa shawuu sana barreessaa fi qunnamaa dirqama Oromummaa jechuudha. Namummaan isinitti dhagahamu. Anas keessaa osoo isaan na baasaniiti yookaan lubbuun kan kee takkattuu ni badamoo achitti hafta'idhanii lubbuu namaa namni maratatu bar irrafne rafaas hin jirru akkasitti jirra obboleewwan keenya. Sheer nuuf godhaati yaada dabalataa obboleewwan keenya hin dubbatu. Ila amma muxawwaan kun jechuudha. Muxawwaan kuni
wallahi qur'aana wajjin qabame qur'aana harkaa fuudhanii gatani maqaadhaa biyyi kun biyya musliimaati gassiqaa kaameraan nu qabaas qur'aana kana harkaa fuudhanii gatanii jennaan qur'aana kana du'ee ciinee nan du'a dhiisee hin deemu jennaan kennaniif afaan kee irratti tumame. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو وسن مسلم إن شاء الله. جزاك الله خيركم إن شاء الله. أنا في السجلة نوفق دا سنين بجنة إن شاء الله. بيوتك أنا بي عرباتي بي كلمة جرات القرآن ويجتلان سلا عبد أما كان مو. السلام عليكم ورحمة الله. Akkuma dhageettan kanallee akkuma argitan kanallee jechuun mucaan suni nama kalee jedhamtoota Suudi Arabiyaa keessaadhaa fi nama yeroo baay'ee booyaa ture, yeroo baay'ee mormaa fi ture, yeroo baay'ee sagalee ta'aa fi ture, dubbataa fi ture. Hadda ammoo guyyaan isaallee ga'ee jira waan taateef hidhaan biyya tanaa fi ajalli akka tokko jechuudha. Hin dhadhamteenii seenuu danda'e. Haala kanarraa miirraa achi keessa jiru, rakkoo achi keessa jiru, dararaa achi keessa jiru hundasaa akka waliin dhagaa jirru kana haala kanaan maal ta'uu qabnaadha. Nu namni kuni kalee sagalee saba keenyaa ta'aa ture, saba kiyya jedhee saba ofiitiif ta'aa ture, saba kiyya jedhee saba ofiitiif dubbataa ture. Akkasumas ammallee miidiyaan garagaraa warroonni liinkii gurguddaa qabdanii akka dubbattanii fi akka sagalee taatanii fi akka qarqaartanii fi akka bira dhaabattanii fi sabni wal malee abbaa biraa hin qabu. Diinni diinummaa ofiitii fi kan lammummaa walitti qabnuuf, kan lammii walitti qabnuuf, kan ormummaa walitti qabnuuf, kan sabboonummaa dhugaa walitti qabnu haa wal qarqaaruu wal bira haa dhaabannuudhaaf. Sagalee mucaa kanaatis suuraa isaatis suuraa achi keessa deemaa jiru kanallee wanni isin mul'iseef haa wal bira dhaabannuu fi haa wal qarqaaruuf haa waliif dubbannuu fi wal malee nama biraa hin qabnu. Akkuma kalee inni saba keenya kanaa mormaa ture, dubbataa ture, har'as nullee bakka isaa buunee haa dubbannuu fi saba keenya kana haa dubbannu, quuqama saba keenyaa kana haa arginu. Gartuu siyaasaa garagaraa osoo hin taane gartuu namummaadhaa, gartuu obboleeyyummaadhaa, gartuu ormummaadhaa qabaannee waliif haa dubbannu, waliif haa iyyinu, waliif haa morminu, wal malee abbaa biraa hin qabnu. Yoo wajjin dubbannee fi yoo waliin morminee fi yoo quuqama sabni kiyya qabu dubbadhee quuqaa isaanii san gam tokkoon gama dubbiitiin, gama barruutiin, gama yaada adda addaatiin namni quuqaa tokko quuqaa saba ofii tokko mul'isuu fi miidhaa saba ofii mul'isuun tokko weelluudhaan, tokko yaadalloodhaan, tokko ammoo jecha sagaleetiin, tokko ammoo barruudhaan yoo dubbate quuqaa ofiitii fi quuqaa saba ofiisillee argisiisuu danda'a. Haala kanaaf haalli ijoolleen tun amma keessa jiranis haala hedduu baay'ee nama yaachisu. Sagalee haa taanuu fi akkuma kalee sagalee ta'aa fi ture san, akkuma kalee sagalee ijoollee teennaa innis ta'aa ture san jara tanaaf obboleeyyan teenna tanaaf sagalee haa taanuu fi ka dandeettuu warroonni liinkii gurguddaa qabdani, warroonni gama miidiyaa gurguddaadhaa jechuudha. Akka nuu iyyitanii nuu dubbattanii bira haa dhaabannu, haa dubbannuu fi akkuma kalee isaan nu dubbataa turan haa dubbannuu fi isiniin jechuu barbaade waa'ee hidhamtoota Suudi Arabiyaa keessaa. Ka biyyaas qeerroon biyyaallee lubbuu fi wareeganii mana ofiitti dhabanii, maatii ofiitti dhabanii, itti of wareeganii kuun mana hidhaa galee, kuun tumamee, kuun cabee, kuun ajjeefamee, kuun awwaalame. Kuun nurraa du'ee, kuun nurraa hidhamee, kuun nurraa awwaalame, kuun nurraa cabee, kuun ijji jaante gadintee nuu jettee qeerroon ammas itti jirti. Qabsoo qeerroo teedata biyyaatiif hoo maal gochuu qabnaadha?
humnaan dandeenye achi dhannee waliin dhaaban. Humnaan dandeenye waan tokko godhuu fi kan dandeenye maal gochuu dandeenya? Bakka jirru kana maratuyyuu diqqaa guddaan dhiira dubartii osoo hin jenneen isin wajjin jirraa, isin wajjin dhaabannaa, isin wajjin jirraa, duuti teessan teennaa, jiruun teessan teennaa, hidhaan teessan teennaa, gochi keessan kennaa, raawwii hundinuu kennaa. Isinii miti gocha kana hunda nutu fudhataa jechuudha. Wal bira dhaabbiin keenya. Waliif dubbachuudha. Waliif mormachuudha. Quba osoo walitti hin qabin quba ofii kennaa guutuun qeerroon kennaa, qarreen kennaa, haawwatii abbootiin kennaa, seenaa kalee akaakayyootii fi abaabayyoonni kenna irratti du'anii irratti wareegaman san yaadachaa hayyoota deenata har'a mana hidhaa keessa jiran ta nyaata lagatanii qooqa jiraataa jiran nyaata lagatanii oduu obboleessi koo mana hidhaa keessatti mana hidhaa isaa hin malle keessa hidhaa jiru osoo deeggartoonni koo qeerroon koo qarreen koo mana hidhaatitti nuuf jedhanii sagaleen isaanii ugguramee awwaalamee hidhamaa jiran nu nyaannee nagaan hin ciifnuu jedhanii hayyoonni teennaan hamma qooqa jiraataa jiranii nyaataan jiranii dhugaan jiranii. Kanaaf maal ta'uu qabna? Nu warroonni biyya ormaa jirtan karabbiin qilleensa addunyaa tana keessa biyya Arabaa ta'u, Awurooppaa ta'u, biyya jiraata keessatti jiraataa jiru. Hanga san firii wayii qabdan hundi keessanuu waliif sagalee tokko taane, jecha tokko taane, humna tokko taane, adeemsa tokko taane, kaayoo tokko taane, jecha tokko jala walii gallee haa waliin dhaabannu, hayyoota teenna tana bira haa dhaabannu. Maqaa wal baasuu osoo hin taane, maqaa wal balleessuu osoo hin taane, gochaa wal miidhuu osoo hin taane, jechaa wal miidhuu osoo hin taane, yaadaa fi waliin jireenya obbolummaadhaa, namummaadhaa, firummaadhaa, maalummaa ormummaadhaa walajjiin beennee kan beenne barsiifannee ka wallaalee akka baratee beeku goonee waliigaltee tokkoon gocha tokkoon dhaabannee hayyoota teennas beektota qeerroota teennas abboota hawwata teennas kanadha humna cunqursaa humna addaa jala jiru kan warroota dhoqqee kalee dhiita ta'aa ture keessa dhiitamaa ture harkaan daasisee